Fama. Amma fakkeenyaaf ani akka ollaa dalagaa jiru hin beektan. Nama digdama otoo achirra dalagaa jechuudha wanta Oromoo kana irratti. Halkanii guyyaa waliin dalagna jechuudha. Oromoo qofaa miti. Oromoo community adda addaatu jira qabsoo Oromoo kana irratti gumaachaa jiru. Akkasumas fakkeenyaaf mee waraanuma uummata keenya ijoollee bosona Oromiyaa keessatti naannoo adda addaa keessatti qabsoo uummata Oromootiif du'aa jirtu. Ka gaafa tokko Oromoof dubbatu ka gaafa oofa isaa ka gaafa hojii hin qabne maatii isaa guddifatee jedhu fi ka gaafa dalagu kun qixa bakka argannaa jira qixa waliin dubbannaa jira yookiin ammoo akkuma kun dalagee kunillee dalagni isaa qixxee ta'ee jira yookiin ammoo waa'ee fake news itti barbaade yookiin ammoo nama waggaa dabre du'e miidhaa adda addaa ka ta'e kana keessatti kasanii mul'isee jedha fake news itti guddate burjaajinsa hedduutu jira namni tokko yoo du'e nama sagaltu du'e jedhan namni mootummaan kun nama 99 ajjeesaa jira hin beeka fake news irraa of dhiisuu qabna dhiiggachuu qabna information keenya keessaa bakka dhufurraa beekuu qabna kun ammoo gandummaaf of course amantiidha waan adda addaatiin qoodan jechuudha nama keenya ganda keenya ta'eef yookiin amantii keenya ta'eef sagaagaltuu mara harkarra qabnee jenna hattuu kijibduu in fact kana ummata keenya gurgurtee jette mala harka irra qabnee jenna jechuudha kaambaa yoo ta'u ammoo kanama biraa yoo ta'u badii inni tokko mul'ise dogongora tokko uume ammoo harka dhuu kaanaa jechuudha dogongora uume yookiin beekeellee uumuu danda'a harka dhiqannee kaanee gosa guutuu arrabsuuf kaanaa jechuudha challenge ummata Oromoo keessa jiru jechuu barbaadeetiin kunniin rakkoo Oromooti opportunity Oromoo irratti yoo dubbadhee jedhe gabaabseetiin irra gaggabaabseen darbeen jedha opportunity ummata Oromoo irra jiru dhiyeenya kana argitanii jirtan nama fakkeenyaaf EBS natti fakkaate EBC jedheen barreessee jalqaba irratti ijoollee Oromoo naannoo Finfinnee jirtu daa'imman dubbisee jedhe walli jira sirbitu afaan jira dubbattu maqaan jira hammam ijoolleen teenya generation dhuftu tunni talafaa dhufaa jirtu taqabsoo maal akka ta'eyyuu hin beekne tareef harma haadhaarraa guute waa'ee Oromummaaf gubataa jirti. Hangam ceenee jira laala. Hangam leeta uutoo balaan fe'ee dhufee qabsoon Oromoof duba deebi'uu hin dandeettu. Anaafi yookiin isaafi miti. Dhaaba kanaafi yoo dhaaba kanaafi miti. Qabsoon Oromoo yookiin waraanaafi miti. Qabsoon Oromoof duba deebi'uu hin dandeettu. Ijoolleen teenya dammaqinsi Oromummaan it is climax irra jirti. Ummanni Oromoo yoo agartanii engadda torbe madabra keessaa ortodoksiin amantaa fi geggeeffatanii turan Oromummaan akkamitti bakka hedduu calaqqisee jira waggaa 5 hadhaa waggaa 10 waggaa 20 hadhaa agartanii jirtanii kun akka iskoodee amantaan kun akka iskoodee Oromummaa hedduu kenna hin jirtu turte warri Oromummaa irratti safuu dalagu maqaa amantii afoo kaa'atee sheeka yookiin paasterii of fakkeessee mana qabsoo mana waaqaa keessatti ka Oromummaan dubban hadhaa afaan jiraa qabanii jiran yaa gariin badii adda addaa hojii sagaagaltummaa dalaganiitiin afaan qabamanii harki guddaan ka afaan jiraa qabamanii Oromummaan akka bishaan danfee dhahee waan ol dhufaa jirtuuf Oromummaa dhaabuu hin danda'an saniif afaan qabatanii jiran tokkummaan kenna amantaa musliimas ta'ee kiristaanas ta'ee tokkummaan kenna calanqisee dhufee Oromoon waaqeffataan Oromoon musliimaan Oromoon kiristaanaa harka waliin dhaabbatanii ka duuba taa'ee jedhullee masoodhaa fi diina kennaaf galtuu nu keessa jirtuufillee akka jarrafaan cuqqaalatu gootee jirti Oromoon baay'ee dagaagdee jirti amma fakkeenyaaf kabraarratti fudhadhaa engadda jiruu jalqabaati natti fakkaata dogongoruu baay'ina sirreessuu dandeen takkumantii irratti USAID'n Oromiyaadhaaf jedheetiin mallaqa Biri Itoophiyaatiin miliyoona 10.2 biliyoona kaayeen jedhe Oromiyaa exclusively I think France illee akkasumatti qabeenya kanatti biyyoonni addunyaa hedduun amma Oromoo bartee jirti Oromoo in fact karaan nagaa Itoophiyaa Oromiyaa keessa baasa karaan nagaa ka Itoophiyaa Oromiyaa keessa baasa Oromoo angas dammaqte ka amma ijoollee dhiisaatiin addunyaanuu agartee nagaaf tasgabbii fiduuf Oromiyaa keessa baasa karaan sun kanaafuu dammaqinni kenna bilisummaan kenna tokkummaan kenna hammam akka jabaate opportunity list magachuu barbaadee jira kara biraatiin immoo wanta na gammachiisu keessaa ka biraa olaallee jenne aayyoo Oromoo abboo Oromoo boochisaa qotee bulaarraa saamaa biyya alaa kanatti ammoo hojii lama nam dalagurraa mallaqa fudhataa Oromoo boochisaa hattuun asiinsii lola
asiin kana sii godha asiin kana sii godha advocacy sii godha maal jedhee uummata Oromoo irraa fudhachuu yeroo baay'ee hin danda'u. Oromoon dammaqee jira. Kanaafiyyuu Oromoon iyyuu ka godhuu qabachuuniti inni qabu keessaa kana nam tokko waan tokko yoo fuudhee Oromoon gaafachuu danda'uu qaba. Namni fuudhee sun ammoo yoo hin deebisne anas ta'ee abbaa fe'een ta'a. Anas ta'ee dhaaba biraas maan ta'a. Dhaaba akafaa'os abaa'os maan ta'a. Uummata Oromoo irra deemee kadhata uummata Oromoo irra kadhannee gaaffii uummata Oromoo yoo kan deebisne taate si galee akka waan boollaa si galee mallaqa achumatti boolla gurraatti hin guuttu miti ma boolli gurraatti akkasuma akka hin taane qabsoon kenna uummanni keenya carraa qaba. Kana keessatti ammoo community keessatti because bakka baay'ee nu barsiinu community irra gurra jenna. Nutamma community 50 jenna 50 olii wajjin haasaa qabna. Community 50 ta'u xiqqaate mallaqa nu kennaa jira kanneen irra. Warroota kanniinii fi dalagaan kenna qabxii taamtatti dabree jedha wantummaan nu godhaa jirru dadhabbiinni kenna mul'ataa hin jirru Oromoo fi ifin addunyaa keessattuu addunyaa maal akka ta'e hin beekna Oromoo keessatti hojii nu hojjennu haguma waggaan haga harawa seene kun ji'a kan haga dhufe jechuudha. Oofisa sagalii wal geenyaa xiqqaate jedhe dhimma ollaa irratti asitti fidu otoo hin ta'in fakkii masinitti barbaadeetiin oofisa sagalii wajji wal kennee jira. Senatarii lama xalayaa barreessee jira. Senatara lamatu barreessee jedhee peejii keenya irratti poosti goonee jira. Takka ammoo amma hopefully tokko ammoo Minnesota irraa torbee kan hin baasa akka jedhu abdii qabna jechuudha. Oofisni nuti waa'ee Oromootiif wal gahaa hin jirre keessattuu Ameerikaa keessatti hin jiru. Minnesotas ta'e Washington DC yeroo baay'ee Minnesota Washington DC maaf dubbadha. Minnesota illee Washington DC illee warra dhimma biyya alaa irra laalutu achi keessa irra jira jechuudha. Oofisota kanneen ji'a irraan every month update kennaaf every other month ammoo xiqqaate waliin teenye rakkoo irra deemaa jiru. Maaltu gaariidha maaltu ajiru barsiisaa jira jechuudha. Advocacy'n jechuun gaafa sanbata isinii galee sanbata wal gahanii ta'anii sa'a tokko sa'a lama sa'a sadii mari'atanii bakka ji'a dhufutti xalaa tokko baasuun sun advocacy miti. Advocacy jechuun gaafa hojii hin qabne yookiin gaafa retirement ta'an si galee dulloomanii hojii dhabanii gaafa jedhan yookiin ammoo gaafa fedhiin namatti tole gaafa akkasii miti advocacy jechuun. Advocacy jechuun saayinsiidha. Advocacy jechuun ganamaa galgala wixata haa xiqqaata haa jimaataa wanni kanarra dalagu jechuudha. Akkuma jiru 90% oli wanti nu goonu keessaan dubbatamee jira. Wanni asirratti amma kaasee dubbadhaa jiruuf namni baay'een quba waan hin qabneef maacha dhistanii maaltu jiraatanii keessaan kan gaafatanillee dhabamiinsa kennaafillee akkuma gurra isin butu waan barbaaduuf jechuudha. Every day waggaa kanaa gaseen ji'a kana kanatti oofisa sagaliitii wal geenya isiniin jedhe senatoroota lamatu barreessa jedhe oofisni Minnesota tokko torbee kana keessa niin baasa akka jedhu yaada qabna. Kabiraallee akka waliin daldalagaa jirutu jira jechuudha. Akka jirri national dialogue amma deemaa jiru kana even though positive gaariitti fudhannee because mariin hardhas ta'ee borus ta'ee abiyyi humnaan buqqa'ee abiyyi aangoorra taa'ee national dialogue waan hin hafne uummanni haasa'uu qaba. Akka Oromootti illee haasa'uu qabna. Kanammoo isinitti dabree miidiyaa irratti illee isinitti dubbannee jira. Anillee isin dubbadhee jira jechuudha. Akka Oromootti iyyuu national dialogue ni barbaachisa jechuudha. Because dhaabboleen kenna dhaabboleen politikaa especially political agenda warri qabu. Warri politikaa irra jiru dhaabboleen abaa of kafaa'u jechuun uummata kan Oromoo walitti fiddeetiin maal yaaddii fi viizhiniin jarri Oromoof qabdu maal fakkaata? Uummanni Oromoo gaafatuu qaba. Uummanni Oromoo qeequu qaba. Uummanni Oromoo itti eda'ee coomsuu qaba yaada sana. Ofii jaraati achi taa'aniiti wata akka namatti hin himani kabiraa yoo dubbatte ammoo miila jalaa dhahan. Wanta gaddiinsa Oromoo keessatti kan argu jijjiiram tokko waa namni fidee jedhee yookiin tokko gurriin gareen tokko fidee jedhe wal harkisu miila jalaa harkisu walitti naafu maaf inni dura mul'ate maaf inni dhageetti argate maaf inni qabeenya argate maaf inni beekamtii argate kan jedhu wal jaraa saamuu kana xiqqoo wal keessa jira. Akka kun hin taane uummanni Oromoo yoo dhaabni abaa'oo yoo kafaa'oo yoo gaaffii uummata Oromoo ka deebisu hin taane warri kun nuuf hin ta'u jechuudha. Eenyuyyuu haan ta'u Oromooni dikteetarii tokko buusee tokko achi kaa'uuf miti. Ka Oromoos ta'ee dhabaatees rakkoo kennaa miti. Biraan dhaabbannu jechuudha. Carraa kana ta'ee uummata Oromoo bakka buunee addunyaa wajjin yoo dubbannu wanti nuyi dimokiraasiidhaaf dubbataa jirra. Biyya teenya ofiin bulchuuf dubbataa jirra. Biyya san keessatti impaayar san keessatti sagalee dhabnee duune waan taaneef dubbataa jirra. Kana ammoo uummanni Oromoo warri dhageeffataa jirtan jechuudha. Ammayyuu amma warri dhageeffataa jirtan borullee ka dhageeffatuuf deemaa jirtanii. Ani ji'a kana keessa maal dalagee dhaabni an keessa jiru communitiin an keessa jiru ji'a kana keessa maal dalagee advocacy dalaguu hin qabdu. In fact advocacy akkuma isiniin jedhe biyya Ameerikaa kanarratti confidenceidhaan waa'ee Oromoo ka dhagahaa hin jiru beekaan irra darbanii jedhan beekaan waan adda addaa go'an jechuudha.
konfiraansii qabna. So wantummaan uummata Oromoof goone iyyuu tokko keessa waa hedduu goonee jira. Duubaan wanni sun mul'achuu hin dandeenye. Bara 22 wanti fookasiin tokkotti qabnu akkamitti addunyaallee dhageetti akkamitti uummanni Oromoolee wanni dalagamaa jiru kana warqii dalagamaa jiru kana keessa akkamii argee jira. So as deebinee community keessa yoo jiran dhaabbilee adda addaa keessa jiran ji'a waggaan haarawaa seene kun maal dalagne xalayaa eessatti barreessine oofisa kam dubbisne walgahii kaawwatu barbaadu suni warra qabsoo Oromootiif diina jarinuyyuu rakkoodha gariin jalaa jedhee ilaalee jala akka yaada kiyyaatti. Because burjaaja'iinsa uumanii jechuudha. Kana jechuun kiyyaa immoo warri kun godhuu haa dhaabu jechuu kiyyaa miti. No, namni martimuu akka akaaheen haammatee jedha. Kana beekuu qabna jechuudha. Uummanni Oromoo ammoo kaasitti dhageeffataa jirtan gaafachuu qabdan. Communitiin keenya maal godhee qabsoo kana keessatti hirmaannaa godhee isiin inni ani maal godhee ani ka dhageeffataa jirtan peeji ma sheer gootan kanayyuu peeji sheeriin godhuun duratti maaf sheer godhaa maaf namni biraa dhagahuu qaba jettanii ilaaluu qabdan. Ija dunuunfannee diinni ka barbaadu nu ija dunuunfannee gandaan amantaa wal qoonneeti ani kiyya sheer godhaa atillee isa sheer godhee jechuudha. Akkasan barbaade jedha san cabsinee akka jennuu fi hirmaannaan keessan hedduu barbaachisaadha. Warroota godhaa jiru ammoo warroota godhaa jiran hedduu kan isinitti dhaammadhee jiru warroota godhaa jiru kanneen qarqaaru qabdan jala deemtanii itti hirmaachuu qabdan qabsoo kanallee jechuudha. Amma yeroo baay'ee waa'ee gadi baasee rakkoo Oromiyaa irra jiru keessattuu Wallaggaaf Walloo keessatti ammoo keessattuu akka Walloo ummata lakkoofsaan baay'ee waan hin taaneef uummanni sun diina hedduurra waan jiranii fi wanni Walloo irratti ta'aa jiru Oromoo keessatti dhagahamaa hin jiru. Itoophiyaa keessatti of course dhagahamaa jiru mootummaan harkaa qabu mootummaan nafxanyaa kana jechuudha. Kanaafiyyuu sagalee warra sanii dhagahamaa jiru. Biyya alaa kanatti yoo deemne yeroo baay'een waa'ee warra Yemen dubbadhee jedhan waa'ee yeroo Yemen yeroo hedduu xalaa adda addaa barreessinee ijoolleellee keessaan kan gahaa jiru jechuudha. Intarneetiin keessan stabilii waan hin taanee fi isii wajji haasa'uun rakkanneetiin garuu karaa arafaatiin waa hedduu godhaa jira. Ijoolleen ibidda ji'a tokko torbaaniin booda jechuudha maarchii torbatti ibidda nama 500 ol ibidda tuunteen boombii nama 500 ol gubee jedhe san keessaa ijoolleen lamaa gadhaa mana hakimaa keessa jirti. Dawaa peenkiilarii madhabdee jirti. Hangam kennatu irraafannee yookiin yaadanna. Yeroo baay'ee waan kana hin barreessina. Waa hedduu waan bareedaa kwaalitii isaa ka'ee ollaan hin baasaa jira. Garuu hammam keessan isin gahaa akka jiru ani hin beeku san fooloo godha. Pointiin an jedhu isin barbaadee jiru. Wanni bakka faayidaa itti qabna bakka haasaan keenya barruun keenya waa irra dhaqqaba waa irra bu'aa jennee itti amanu bakka kanneen godhaa jirra jechuudha. Rakkoon Oromoo keessa jiru rakkoo guddaadha. Rakkoo kana mara wal gahuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu bakka bu'aa guddaa maaksimaam argachuu dandeenyu bakka sanarratti darbinaa jechuudha. Noveembarii Janaarii keessatti beela Baalee irra jiru beela Boorana keessa jiru USAID dha WFP dha. International Red Cross ida dhaaba kana jahaati yeroo lama barreessinee jirra. Wanni akkana godhaa jirra. Hedduu waa'ee baqattoota walitti qabatee Keenyas ta'ee Yemen ta'ee akkasumas barreessina. Saawudii irraan dubbanne Saawudii asiin dura baay'ee barreessinee jira. Because rakkoon Saawudii mootummatu didee waan jedhee fi saniif irra dabree jedhe. Garuu uummanni keenya kan dubbataa jirtan waan gaariidha itti fufaa isiniin jedha. Keenyarraa akkuma isaan dubbadhaa jira jechuudha. Anyway, dhumarratti kan dubbachuu barbaadee jedhee warra nageeffataa jirtanii iftaan kibxata jechuudha. Minnesota warra jiraatan uummanni Oromoo districtii peejii kiyyarratti illee maxxansinee jirra. Peejii Amaanee for Congress kan jettu irratti illee maxxansinee jirta jechuudha. I hope warri na dhageeffattan namoota 100 wayii kan jirtan as keessa nama keenya kan Minnesota galu yookiin dhaaba qabaattanii dhaabaan kan deemaa jiraattan yeroo kana keessatti mucayyootan endorse yoo kan goone taate akkamitti uummata Oromoof dhaabbanneetiin Oromoof dubbanna jenna. Nam tokko komantii barreesseetiin Oromummaa fi Amaanimaa walitti akka jedhu akkas garas galcha dubban. Maal isinitti fakkaate? First of all Amaaniin qabsooftuu akka taate umrii dargaggummaa isitti amallee dargaggummaa mul'istee jirti. Nationalistii qabsoo Oromoo kana gara tokko qofaan kan gumaachitu miti.
weellistoota maaf jala deemneetiin jaallannee jenna qabsoo Oromoo kana nuuf hiniinsaa jedhanii jechuudha isin galee qabsoo Oromoo kara weelluutiin warri bosona jirru maaf mallaqa kennatti kenna maaliif hamilee jara tola maafi jarri kun shororkeessitoota miti warra biyya bilisoomsu jennee dubbanna because qabsoo Oromootiif dubbataa jira maaliif uummanni Oromoo kumaatamaanii ollatti mallaqa kennee jedhe because qabsoo Oromoo kana finiinsaa waan jiruufi akkasuma waan ta'eefi mucayyoon tuni isteeta Minnesota keessatti yeroo jalqabaatii fi Oromoo dhalattuu Oromoo taate kan immoo dhalattuu biyya kanaaf ta'e dhalattuu Oromiyaa taateetiin qabsoo Oromoo ammoo waraqaarraa ka dubbiste yookiin ka dhageette tunte ofii isiitii keessa jiraattee maatiin isii keessatti ka hidhamanii madaahanii gubattee waan argitee jirtuuf qabsoo kana ammoo akkuma ilaanuma uummata Somaaliitiif dubbattu even publicly illee haa dubbachuu dhabaattu keessatti gootu isiinis sagalee tana kanaafiyyuu kana beektanii komiitiin keenya Minnesota akka jiru dhaabbileen Oromoo kan Minnesota keessa jiru waldaan churchii masgiinni Oromoo achi keessa jiru I hope churchiin keenya keessa churchii gara 5 mojaatu jira na fakkaate Minnesota illee odongoruu baadhee DC dha walitti yoo mahuu baadhee charchoonni kunniin martinu ummatoota keenya ummata Oromoo qofatu hin ta'in hiriyoota ilmaan Oromoo kanniin gaafatanii akka mucayyoo kana vote godhanis ni barja because gaafii si achi kennee jenne gaafii hedduu gaafannee jenna waa hedduu sirreessitee jetti waa hedduu gootee jetti jechuudha kanaafuu dalagaa keenya kan hin as baheefiyyuu wanni guddaan tokko kan isin yaadachiisuu fi hoo already early baalatii ergitanii jirtan bareedaadha yoo erguu baatanii of Oromummaadhaaf waan dubbattee mucayyoon tun sabboonummaa waan qabduuf maali maqaa Oromoo ta'ee fi meeqa kamii didhuu meeqa qarqaarra jenna maqaa Oromootiin kana gadu meeqatu jira qabsoo Oromoo waggaa 40 waggaa 50 kana keessatti meeqatu maqaa Oromootiin nagadeetiin uummanni keenya umrii isaatti fixee itti du'ee jira maqaa qabsoo kana meeqatu Oromoo paartii adda addaa keessa seeneetiin achi keessatti mootummaa harka galfateetiin mootummaa nyaachisee jedhe beekaa cadhise malee qabsoo Oromoo rakkoommaan guddaan tokko qabsoo Oromoo kana keessa jiru keessa dhugaa dubbachuu hin dandeenye meeqa qabsi nyaachistee jetti qabsa maa sunni manedhaa keessa jira hadhalli qabsaa meeqa tokko keessa jira maa waggaa 20 qabsoo kana keessa waraana keessa ture hadha PP keessatti galee hin jenne meeqa tokko akka isaa ka waraana keessaa bahee achitti hin galiin qabsoo Oromoo keessa jira kanniin sunniin dil'uudha isin galee warroota saniin fi Oromoon gabbalaa ture mucayyoo tanaaf ammoo dargaggeetti lafaa dhuftu dirqa dhaamsisin dhaamadhee jiru Oromoo keessatti dhugaan bakka dhabdee jette when isin godhuu qabdanii warri dhageeffatan kuni because the majority ingiliffa maal jedhama the silence majority garbi yettanii hin socho'u akka garbi achuma ta'a xiqqishuma ol ka'eetiin bishaan bobbeen watti gootu jechuudha akka garbaati Oromoon kun dhugaa otoo beeku achumatti cadhisee jira garuu gariin ammoo sabboonaaf godhee kalee diina keessa ka qabsoo Oromoo kalee gaaf tokko dubbatee hin beene Itoophiyaa jechuun beektaa naaftanya Oromoo keessa jiran tarree guddaan harka 50 ol Itoophiyaa Oromoodha. Itoophiyaa jiraachisaa bahee Itoophiyaa qabsoo Oromoo keessatti tolchiisaa baheetiin hadha ammoo as bahee sabboonaaf godha. Sabboonaaf godhee si'ii umrii kan kee qabsoo kanatti fixxee jette si gaafatee jira. Kun ammoo isaa Oromoo gandaan qoodee yakka godhu. Isaa Oromoo basaastuu mootummaa ta'ee dalagaa ka bahee qabsoo kanarra taa'ee beekumaa cadhisanii jiran gandi isaanii waan ta'eef jechuudha. meeqami amantaa uffateetiin insalaachisa jedhee paasterii asitti waasii hima jedheetiin qabsoo Oromoo hacuucee qabeetiin warri jala deemnu amantaa kanneen jala warri deemnu gaafachuu hin dandeenye. Wanni rakkoon ta'ee ka balleessi otoo hin ta'in ka himatamu Oromoo keessatti ka dubbatetu himatamee jira. Ka saaxila dhugaa baasetu himatamee jira. Sagaagaltuuni bakka qabdi. Ka sagaagalummaa isaa baasee ammoo hin himatamee jira. Sun sirrii miti. Maa dubbattee jechuun because ani tokkoffaa biyya bilisaa keessa jira. Ifi Oromiyaa keessa illee jedhe. Hin du'a malee bilisaan dubbadhee jira. Yoo dhugaa kana baasuu kan hin dandeenye Oromoo isin ammoo warroonni dhageeffataa jirtan cadhisanii dhageeffatanii bira yoo ka dabartan taate masgiida yookiin charchii salaata paasterii hojii sagaagaltummaa irratti deemaa jiru agartan. Akkamitti inni isin salaachisa jira. Akkamitti gantuun qabsoo Oromoo keessatti ijoollee Oromoo meeqa hiisiste meeqa ajjeesiste sabboona taate gara maraan argatte akkamitti bilisoomna because dhugaa qabdanii irra teettan. Kanaafin yoo dubbachuu qabdan yoo isin hin dubbatin akkuma agartan namaatiin bara kana ji'a kana 7 kana keessatti yeroo lama asii bahee jira. Karoorri keenya keessaan dalaguu barbaanna. Karoorri keenya dalagaan keenya akka mul'isu barbaanne jedha. Amma waraanni foot soldier
waraana lukaa jedhanii miti waraana lukaa isini warri social media irra jirtan. Warroota sagaagalummaas ta'ee because sagaagalummaa kan dubbadhuuf because namni nama saraachisu tokko hojii akkasii irratti bobba'uu qabu. Eega hojii akkasii irratti bobba'uu qabee bakki isaa bakka biraatiin malte malee bakka sanii ni miti. Warri qabsoo Oromoo keessatti ammoo waggaa 20-30 qabsoo san keessa taa'eetiin qabsoon sun ammoo garmaan gahuu gadhabdee jettee hojiin sun keessaa bahuu qabda because hojiin sun siimi maltu. Kana aniin godhaa jiraa miti no namni qabsoo Oromootiif gaaf tokko muka keessa bulee galata uummata Oromoo irraa qaba. San shakkii hin qabu. Garuu qabsoo Oromoo keessatti wal makatu jira wal bajajjiree jira. Hinaaffatu guddatee jira. Ana malee anatu sii beeka jira. In godhini karaan nagaa isin baasu yoo ati dubbattee jettee akka waan ati diina kana irratti goote. Warroonni akkasii nama miidhu sun uummanni dhageettanii bira dabartan koomentii isaanii sheer gootan sun rakkoon isin bira jechuudha. Rakkoon guddaan isin bira jechuudha. Maaf otoo agartan nama yakka godhaa jiru hamaa otoo godhaa jiru nama uummata keenya fuudhee qabritti hin galaa jiru otoo agartan otoo akka godhaa hin jirtan. As duba deebinee ammoo garaan isin gubatee jedha. Oh maal bilisummaa ta'e because gaafa nan shirri keessa jirtu isin hin dubbanne ganda keessa waan ta'aniif cal'istanii jettan. Amantaa keessan keessa waan jiruuf hin cal'istanii jettan. Uummanni Oromoo harki 98 amantaa kana keessa jira. Qabsoon Oromoo achi keessa iyyuu yoo hin jalqabin hin ulfaata. Bilisomna jechuun kiyyaa miti bilisomna maa rabbirraa fa'aatu guddataa jira kaa. Obsaa fa'aatu guddataa jira. Ijoollee lafaa dhufaa jirtu jedha. Ma addunyaan karaan nageenya Itoophiyaa kan dhufu Oromiyaa keessa akka jiru galeefii jirra itti himnee jirra. Maybe as isin afotti bahuu haadha baannu malee every day wixata haga jimaataatti dalagaa kan dalagaa jirra jechuudha. Kun ammoo gahaa miti. Wanni isinitti himuu fi isin beektaniitiin qabsoo kana keessatti dhaabni kiyya maal dalagee dhaaba kiyya si galee dhaaba keessan evaluate yoo kan goone ofii achuma aanguma taa'ee dhaaba mete maqaa fi dhaaba tokko nama tokkotu dhaaba tokko qaba wata akka hin dalagu gaafa walgahii ka'ee dhaaba 99 walgahee jedha. Garanaan haa deemnu deemuu hin danda'u achitti si qabee akka deemni si hidhee oogga jechuudha. Uummanni Oromoo dhaabbilee san gaafatuu qaba. Maali dhaab kafaa'uu maanta maa baa'uun taa'e dhaabbuun fe'ee jiru wata gaafatu qaba. Qabsoo Oromoo kana keessatti yoo achi qabsoo kan Oromoo kan achi keensiisne jaal maqaa fi dhaaba kana qabatee ganda ofiitiin ijaarratee koloo ofiitiin ijaarratee yookiin qabaatan ijaarratee maqamaan jira maqamaan walgahii irratti dhufan maqaa 99 qaban jechuudha. Akka ati deemsisan jechuudha. Uummanni Oromoo kanneen kana keessatti gaheen keessan guddaadha. Dhiiroo manuma teettanii seera teettaniitiin garaa isin gubata. No. Nama isiniif dalagu nama isiniif dubbatu dhaaba isiniif dalagaa dhaaba ammoo maqaaf jiru miti. Jijjiirra kakalee as ture boroo ammoo xiqqoo ganoo gahe iftaana ganoo gahe. Kalee eessa turre kalee uummanni Oromoo sagalee qabaa hadda sagalee hin qabu. Jijjiirraan sun yoo jiraate jala deemee jedhe afaan qofaanii miti. Warroonni hojii hamaa dalagan warroota nama arrabsan. Maaliif jirri dhageettii guddaa argatanii warroonni qabsoo Oromoo irratti deemaa jiran dhageettii xiqqaa argatanii jedhama. Kanaafiyyuu mee ilaala miidiyaan warra nafxanyoota 100 ilaala guyyaa tokkotti. Media keenya nama kuma 20 ilaalee jedhu. Baay'inni uummata Oromoo yoo xiqqaate parsantii walakkaa miliyoona 60 jenna Oromoo yoo xiqqaate miliyoona 60 Oromoo. Akkamitti miliyoona 60 waan biraa yoo hafee jedhee dhaqaatii page san share godha. Dhaqaatii hin dhageeffatinaayyuu akka sagaleen isaa ol ka'uuf jechuudha. Because dirreen kun dirree marketiidha. Uummanni Oromoo walirraa bituu, walirraa nyaachuu, wal bira dhaabachuu, wal faana hiriiruu qaba jechuudha. Jijjiirama ma dhufee jedhee hidhamtoota hiikamte kana jechuudha. Hiikamte kana illee fudhatee jechuudha. Maaf because wanna tokkoffaa jennee dhiibaa turre wanna kana jechuudha. Jarri baatee bilisummaa argatte absolutely not. Mana hidhaa kaan mana hidhaa xiqqaa akkuma isin jettan mana hidhaa xiqqaa guddatti bahanii jiranii jechuudha. Mana hidhaa keessa jiran. Kan uummanni mateenneetu maan ilaalla no qabsoo kana keessatti hundi keenya ganda keenya bilisoomsisuu qabna. Because achitti yoo tokko si bilisoomsee dhufe asitti dhufee si gabbarsiisuuf waan deemuuf jechuudha. Uummanni Oromoo kijiba warra agartan ammoo kijiba baran darbinaa isin jedha hagana eeressuu yaadan qabu hedduu galatooma warri minisootaa jirtanii abdiin qaba. Maanidhaaf already baalatii ergatanii jirtanii keessaanillee alaanillee sagalee ta'a. Maafi isiniif sagalee taati boru. San akkasiin jedha kun ammoo akka isinitti mootorsirra laaltanii of xiinxalaamee of raaxeettire. Torbaan kana maal godhee guyyaa hadhaa kana Oromoodha waan godhu maal because gara isin gubata hin beeka waan hin ta'eef Noofolcha guyyaa gaarii isiniin jedha yaada biraan qaqqabaa garuu yeroo biraa deemnee jenna fayyaanaa ta'a.